amma booda bideebe abbaa irree cimaa ta'uu hin danda'u. Haga fedhe Imireetii miti Raashiyaa, Ameerikaa, Chaayinaa wal ta'anii osoo gargaaranii sirna abbaa irree Itoophiyaa keessatti deebisanii sirna abbaa irree cimaa ijaaruu hin danda'u. Yeroo hundumaa jarri sobduun kun hudduu lama qabu. Hudduu tokko amma Tigree wal lole, Eertiraa wal lole, Amaaraa wal lole, Oromoo keessa dhokachuu barbaada. Yang kami sebentar kata uniform makanya you jawar nu bitun sadam ini akan jere bertemu. Waan ta'eef miti bakka isaa osoo na keesse Itoophiyaa keessatti sirna abbaa irree haaraa ijaaruu hin danda'amu. Kana namni jala muree fudhachuu danda'uu qaba. Jawar bitamee jira, Jawar Amaaraa gargaaraa, Jawar kan Amaaraati minam. Yeroo hundumaa jarri sobduun kun hudduu lama qabu. Hudduu tokko mana isaaniitti ittiin dhuunfatu. Hudduu isa pablikitti ittiin dhuunfan Oromoo irraa kiraayii fudhatu. Warra akka Fiqireerra. Amma booda bideebee abbaa irree cimaa ta'uu hin danda'u. Warri kan amma abdataa jiru Abiy waan ta'eef miti bakka isaa osoo na keesse Itoophiyaa keessatti sirna abbaa irree haaraa ijaaruu hin danda'amu. Kana namni jala muree fudhachuu danda'uu qaba. Haga fedhe Imireetii miti Raashiyaa, Ameerikaa, Chaayinaa wal ta'anii osoo gargaaranii sirna abbaa irree Itoophiyaa keessatti deebisanii sirna abbaa irree cimaa ijaaruu hin danda'amu. Fracture ta'ee jira jechuudha. Kun maal godhaa? Eventually deemee kufaatiin abbaa irree kufaatii biyyaa diigamuu biyyaatti geessa tokko kana. Lammaffaan karaa kallattiidhaan immoo dimokiraasiitti seenee hojjenne fakkeenyaaf osoo waliin mari'attee osoo lola osoo hin dhaabin wal hubannaa siyaasaa osoo hin dhaabin namichuma garagalchitee filannoon godhee hedduu taates kunis anarkii biraa keessa si geessa. Karaan sadaffaa step by step transitional plan itti aansinee hojjechuu qabnu ka duraan nagaa uumuurraa qawwee cal'isiisuurraa eegaluu qaba. Qawwee cal'isiisuudhaaf immoo wantoonni qawwee nama kaa'isan sun jalqaba rakkoo siyaasaatu qawweetti nama geesse jennee irratti rakkoolee siyaasaa irratti wal hubachuu. Sam lola dhaabamanii lollee gadhaabame booda tartiiba siyaasaatiin haalli ittiin gara ce'umsaatti seenuu danda'uu qabna. Isaan immoo amma mari'achuu qabna. Mari'ataatis jirra, bilcheessaa jirra. Once kana egaa complete godhame booda kan kaanii qawween haa ta'u, sochii keessaatiin haa ta'u, sochii ummataatiin haa ta'u, or combination of all this waan dhufuudha. Kana irratti kana hojjechaa kan jirru hojjetamuus qaba. Wanni namni keenya gaafii ati gaafte gaafii fundamentaalii barbaachisaa waan ta'eef gaafii ati gaafte naa galaa maaliif waraana bilisummaa Oromoo gargaartanii dhukka itti kaasuu dandeenya. Wanni uummanni jee gaafiidha. Gaafii sirriidha bara. Kaanee marroo cinaaf hiriirree itti haa deemnu yoo jenne yookiin immoo akka warri amma biltsiginnaa shakku kana waraana bilisummaa Oromootiif humnoota hidhatan ka Amaaraas ka Tigrees kanas wal taasisuu itti deemuu dandeenya. Achuun ga'u kan Oromiyaa keessaa kana daara goree ari'uu dandeenya bara. Hin jirtu waan hin jirre sirrii ijoollee nama angoree jirtu they don't exist. Hin jiran. They are just simple killing machines. Sun rakkoo guddaan qabu. Garuu kan qabsoofnu duris waan jechaa ture jira kan qabsoofnu wayyaanee qofa irratti miti waan wayyaaneen Tigree taate qofaaf miti. Fundamentaalii kan qabsoofnu jireenya uummata keenyaa fooyyessuudhaaf, nageenya isaa fooyyessuudhaaf, dinagdee isaa fooyyessuudhaaf, mirga isaa fooyyessuudhaaf. Kan ammoo sirnatu fooyyessa. Kanaaf sirna bututaa amma jiru kana sirna cimaadhaan ijaaruudhaaf jalqaba mataa irratti ijaaruu barbaada. Kanaaf amma imalan biyya Ameerikaattis biyya adda addaattis godhuun hojiin irratti hirmaachaa jiru. Namoonni hedduun irratti hirmaachaa jiran ijoollee teenya qofaame ijoolleen teenya waliin mari'ataa jirra kun waan nonni miti. Waliin mari'achaa turreerra. Akkuma isaan shakkan immoo humnoota kaabaa isaan jiran wajjinis mari'achaa jirra. Maaliif biitii of qofaan ijaaruu hin dandeessu. Biyya san amma booda waloodhaan kan ijaaramuu danda'u. Olaantummaan garee tokko, olaantummaan nama tokko, yaadni nama tokko kophatti biyya san fayyisuu hin danda'u. Kanaaf mari'ataa jirra. Mariin sun rood maappii Abiy jibbu tokko hin jiraami. Rood maappii waloo humnoota siyaasaa biyya sanii hammate. Giddu galees godhamee erga qophaa'ee booda kan deemtu jechuudha. Abiy maal godhe ilaali warri tippellatti suni nyajjee suni hidhu yaa. That was political killing bar. Yeah. Our political limit. This is sadistic. Wanni amma Oromiyaa keessatti ta'aa jiru keessattuu wanni Oromiyaa. Mee turtii Asmaraa keessaa Gaasaabaa keessaa akkamitti akka baate gara OMN itti dhufe tutuun deemin dura sanatti hin deebiname.
tokko tamma ani fate gaafa ol galaa jirru bakkeetti argeetu horii Jawaariin babbareedanii deemuu nuun jedhe. Horii ta'e gadda Jawaar Jawaari biiliyoonaan jedhe beekas. Siinsi qaqqabeera. Anuu si gaafachuun dhufe yar. Anuu si gaafachuun dhufe. Wayyaa keenya argatiitu wayyaan isaanii sagal fakkaata. Yuunifoormuma kanayyuu Jawaar nuu bituun sadabni nutti akka. Akka jire bar tokkotu bakkeetti akka naan jedhe. Maallaqa sun geeraa sin ani waadaa galeera gingilchaa irratti xiqqoo ishee irraa naa kennaati koriidar limaatii magaalaa beekiif koborii oolshaan jedhe kan kee akkam ta'e. Ani duruma eddana qaqqabee booda irratti tuu murteesse naa wayyaa. Jawaari wajjin waggaa meeqaaf hojii? Jawaari fi horiini. Cisii baase akkanaan hin jenne malee Jawaarii fi horiini innuu akkamitti akka jedhe hin beeku malee ejuma kennuun qoosaadhuma godheetu haasa'e malee aniif Jawaar OMN irratti qarshii irratti wal beekna. Waggaa baay'ee waliin. Nuti fagoodhumatti wal beekna akka keessan waliin hin dalagne. Waggaa meeqa wajjin hojjette? Almost an ji'a 3 moo 4 tureen galee. Ani yeroo jeequmsi ka'ee akkuma OMN hundeeffameeni baay'ee OMN miidiyaa garaana nyaatan akka malee OMN halkanii guyyaatti dadhabnee itti dhamaanee rakkoo hunda keessatti dabarsine. Uummanni immoo maallaqa isaa tuunsassatiin eenyuyyuu xiiqiidhaan miidiyaa gargaaraa turedha. Kanaaf OMN keessatti gaazexeessummaan hin jalqabee OMN hundeessee kan hunda poolisii imaammata isaa hunda kalaqee lafa. Amma Tigree wallole, Eertiraa wallole, Amaaraa wallole, Oromoo keessa dhokachuu barbaada. Oromoo keessa dhokatee sabboonaa Oromoo xiixaa ta'ee deemuu barbaada. Waan namni dolloo kanas isaanumatti jalqabee fide akka isaan yaadan hin taaneef malee. Maaliif hima maxxanse? Yan beektaa waan namni dolloo sana olmoos dagadheen ture. Maarshaal Biraanuu Naggaa haasoo yoo laalte Maarshaal by the way dhugaa dubbata beektaa sharrii siyaasaa kana baay'ee hin beeku. Waan waliin haasayan waareen bahee dubbata. Hanga gaafa inni dubbatuutitti waan namni dolloo shaneetu raawwataa ture jechaa ture. Maarshaal immoo dhufee Yaalcaanaan kuni Gondareedha jedhe. Miseensa Abinii jedhe. Ijoolleen immoo Baardaar dhaqxe jedhe. Yeroo kanan gurra qeense laata. Nan qeense wadeet garam deemaa jirti dubbiin tun. Deebisanii fidanii tokkoffaa EBS namichi Shariik Abiyyi abbaan qabeenyaa. Miidiyaanis warra ajandaa mootummaa gaggeessu keessa akkana achirraan dabruu dandeenya. Dhugatti anu maaliin yaade jalqaba micoo warruma ijoolluma san keessaa taateet amma immoo walol biraatiif fidan jee yaade. Diraamaa boodara dhufe kana hin shakkine. Waan fedhellee yoo ta'u diraamaan kun akeekni siyaasaa isaa maali? Mee ilaali fakkeenyaaf. Qaamni mootummaa ministeera barnootaa miidiyaaleen adda addaa deennatiin hundi dubbii kanarratti maaliif akkanatti rabarran? Gaafa dambi doolloo san maaliif akkanatti dhugaa Oromoo baasuudhaaf? Gaafa ijoolleen butamte jedhamu san Oromoo irratti dhiibuudhaaf hundi isaa miidiyaan hundumtuu deennatiin poolisiin hundumtuu shanee. Ammoo finxaaleeyyii. Kana gara fuulduraa sin dhufama. Yaadatta dura amma Oromiyaa keessatti nama Amaaraa ajjeesanii Oromoo ajjeese. Shanee ajjeese. Shanee is a code word for Oromo by the way. Finxaaleeyyii is a code word for Amara. Namni hin shawwadamina. Code wordidha. Remember when I wrote about dehumanize, defame, dehumanize and destroy. Amma maal barbaadu waa lama barbaadu. Tokkoffaa Amaara aarsuu barbaadu. Amaarri already mootummaa kan mootummaa Oromoo jee walirratti mootummaa qofa osoo hin ta'in Oromoos akka jibbu barbaadu Amaarri. Jawaar bitamee jira. Jawaar Amaaraa gargaaraa. Jawaar kan Amaaraati. Minaam hin jedhanii dhiyeenya kana duuli deemaa jiru tokko an argaa jiru. Warra Bilisiginnaatii fi Oromoonni wanni tokko isaaniif hin galin illee duula hamaa oofaa jiran argaa jira. Dhugaa jirtu takkaan isinitti hima Oromoo.
akkuma sinuu quba qabdani waa'ee burtukaanii miidiyaa ABS dokumentiiwwan garaagaraa miidiyaan Habashaa dhara Oromoo irratti hojjetu kana wal qabatee Jawaar ammoo xiyyeeffannoo itti kennee waan kana jala hafuu didee ejjennoo hamaa fudhatee itti deemaa jira barruuwwan garaagaraa argaa jirtu jedhee yaada. Kanarratti ammoo bilisiginnaa wanni mufachiise tokko maal seetanii isaan akkuma baratame dur Amaara wajjin ta'anii Oromoo miidhaa turan amma ammoo taraan gahee jira Oromoo qarqaarsifatanii Amaara miidhuun kaayyoo isaaniiti. Jawaar waan kana dura dhaabbachuun isaanitti hin tolu kun ammoo duula hamaa deemaa jira argu jira. Sana miti an kan na dhibu sun adeemu uumaa miti. Oromootuma warra yaan hin galiniif tokkotu jira dhugaa isinitti hima Oromoo. Ammatti kaayyoon Jawaar Amaara gargaaruu miti. Kan inni jedhaa jiru dhalattoota gosaan Amaara ta'an armaan dura jilmaadhaan Wallagga keessa dhuman jedhame sanillee inni sunis dokumentii madharaa akkanaa kana ta'uu danda'a waan kanarratti qorannoon geggeeffame maaltu ture hanga ammaa maalirra geettanii nutti agarsiisanidha kutannoon isaa. Hedduu jedhamaa ture shaneen nama jeeftii shaneen nama qaltii Oromoon nama nyaattii sadarkaa sana waan hedduu jedhamee ture beeytanii. Wanti kun hundinuu dharaa ta'uu mala kun yoo waan dhugaa taate waanuma akkana waan hedduutu jira wanni kun nuu gadi haa bahuudha gaafin isaa. Mafaa Jawaar wanti adda isa godhu maal seetan kanin Jawaar dinqisiifadhuuf dhugaa isiniin jedha. Jawaari yeroo kamuu nama rakkate wajjin jira wallahi Amaara jettee Oromoo jettee Tigree jettee Sidaama jettee Walaayitaa jettee Kambaataa jettee Hadiyyaa jettee Koonsoo waanuma barbaadde ta'i. Inni bakka kamittuu bakkuma namni rakkate dhaabbata. Jawaar qabsaa'aa mirga dhala namaati wanni jennuuf kanaafi. Gizee hedduu hayyoonni Oromoo dabalatee hayyoonni garaagaraa waan nama qaanessu hedduu hojjetan amma namichi tokko dheengadda kan Amaaraa tokko bilisiginnaan maaliif nagaa fiduu dadhabde jennaan Abiyyi deebii akkamii deebiseef beeytanii. Gaafa Minilik Zamachaa namni Tigree balleessaa zarraaf jedhee qabanii dadhaban sifaa miti jedheen. Galanni rabbiin badiin hayyoonni Oromoo ilmaan namaa balleessuu irratti yeroo kamiyyuu hin xiyyeeffattu beeytanii. Jawaar faallee warra Tigree balleessaa jedhe keessa hin jiru. Silaa har'a gaafachuu hin danda'u. Homaa tokko dubbachuu hin danda'u Jawaaruu jechuudha. Warri Tigree balleessa isa jedhamee maqaa waan irra ka'uuf. Wanti adda isa godhu yeroo kamuu duulli fedhe irratti haa banamu. Namuma rakkate wajjin jira jechuudha. Amma duuba wanni isin hubachuu qabdan kaayyoon Jawaar inni guddaan Nummaan armaan dura Oromoo irratti deemaa ture ka sadarkaa Oromoon nama nyaatti Wallaggaan nama nyaatti nuun jedhaa turani miti. Naqalanii asiin namuranii anaaf maalii na godhanii jiraadhee ka'ee kijiba isaan oofaa turan san hundinuu kana diraamama taphatame kan kana wanti sunillee nuuf haa qoratamu. Dhaloota Amaaraa mirga dhaloota Amaaraa gaafachuu caala wanni sun wannummaan sunuyyuu dhara ta'uu mala kan gaafas sadarkaa paarlamaa keessatti ta'anii namni mimmaan currifate sun hundinuu soba ta'uu mala wanni sun nuuf haa qoratamudha.